Iraan biyya umrii dheertuu qabaachuun cinatti seenaa ijaarsa impaayeraa addunyaa keessatti seenaa fagoo qabaachuun dhaloota warra Iraan har'aatiif ifitti amanamummaa akka qabaatan taasisedha. Iraan tun duriif Peershiyaa Paarisiin yaamamaa kan turte hoggaa ta'u uummanni garuu Iriyaan yookaan Iraan ofiin jechuudhaan if yaamaa turuun seenaan ragaa ba'a. Bara 1935tti maqaa Iraan ju'uun yaamamuu akka barbaaddu ifatti waan dhiyeessaniif Iraan ja'amanii waamamuu jalqaban. Sandura Peershiyaan akka turtes galmeen seenaa ragaadha. Peershiyaanonni ammoo Arabaas miti garuu ammoo hordoftoota amantaa Muslimaa ta'uun baroota fagoo akka waliin Islaamummaa waliin turan seenaan ni hima. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa qophii keenya seenaa Iraanii fi haala ammaan tana deemaa jiru irratti qabannee dhufneeti jirra. Hamma dhuma qophii keenyatti nu faana turan afeerraa keenya. Humni ijoon addunyaa jaarraa 19 jalqaba hanga jaarraa 20 kan turte Biriteen fedha boba'aa olaanaa qabdii waan tureef Peershiyaa yookaan Iraan keessa osoo barbaanne boba'aa hin dhabnu kan juun qorataa isaanii tokko kan boba'aa barbaaduu irratti beekumsaa fi gahumsa qabu bara 19 duwwaa takkatti gara Iraan ergan. Mootiin Iraan yeroo sanii kan ture Qaajar Daanaayistii kan jedhamu hoggaa ta'u inninis hayaa jechuudhaan fedhii warra Biriteen kabajuudhaan afeeree simate. Qorannoon waggaa 8 itti fudhate booda bara 1908tti kan qorataan Ingiliz sun Iraan keessatti boba'aan iddoo itti argamu adda baasuu dandeetti ture. San booda kaampaaniin Biriteen kan boba'aa baasu Anglo Peershiyaa Oil Company jedhamuun of moggaase bara 1908 boba'aa baafachuu jalqabe. Bu'aa argatu irraas parsantii 10 haga 15 qofa Iraaniif kan kennu yoo ta'u 85 haga 90 kan ta'u ofiif fudhachaa turan. Warri Iraan yeroo san bulchaa turan game hedduudhaan dadhabaa waan dhufaniif loltoonni isaanii tokko Roozaa Kahan kan jedhamu bara 1921tti fonqolcha irratti godhameen Qaajar Daanaayistii kuffise. Inninis waggaa 4 booda mootii ta'uuf Shah Roozaa Pelviyaa jedhee of moggaase. Shah jechuun afaan isaaniitiin mootii jechuudha. Pelviyaan ammoo maqaa Daanaayistii jechuudhaan moggaafate. Shah Roozaa Pelviyaan kun bara 1925 hanga 1941tti Peershiyaa yookaan Iraan biyya jabduu akka taatuuf hojjechaati ture. Maqaan Iraan jedhamu kan moggaafames bara 1935 Anglo Peershiyaa Oil Company sunis gara Anglo Iraan Oil Companytti jijjiirame. Shah Roozaan kun akkuma boba'aa Ingiliz haa baafachaa turte irraa dhoorgeen hariiroon gaarii Jarman wajjin qabaataa akka tures seenaan ni hima. Kun ammoo yeroo waraanni addunyaa lammaffaan itti jalqabu waan tureef lamaan keessaa gara tokkotti goruun dirqama isaa ture. Inni kana gochuu dinnaan Ingilizii fi Raashiyaan osoo Jarman dursitee Iraan nurraa hin fudhatin fudhanna ja'anii wal ta'anii Iraan weeraranii qabatan. Booda Shah Roozaan aangoo fudhannaan akka fedhiidhaan akka gadhiisu godhanii mucaa isaa Shah Mohammad Roozaan akka aangoo qabatu godhan. Iraan bara 1911 irraa kaasee sirna mootii heeraan bulu yookaan constitutional monarchii waan ijaarrateef mootii jalatti yookaan paarlaamaa majalisaa fi muummicha ministeeraatiin bulaati turan. Of qofaatti fayyadamtii kan jiruun warraaqsi guddaan dhufe. Sochiin warraaqsa kanaanis filannoon bara 1950 turteen qabsaawwan sabboonaa yeroo sanii kan leellisu Mohammad Mossadegh jedhamu muummicha ministeeraa ta'uudhaan filatame. Filatamee guyyaa sadeeffatti irratti fedhii biyyoolessaa yookaan naashinaal intarastii hawaasa Iraan kan ta'e boba'aan Iraan keessaa Ingiliz baafachaa turte hundi gara Iraanitti akka deebi'u godhe. Kun ammoo Biriteen aariidhaa fi morka hamaa keessa isaan seensise. Yeroon sun ammoo yeroo gamtaan Sooviyetii Raashiyaa fi Ameerikaan wal garraanfannaa yookaan Cold War keessa turan waan ta'eef Ameerikaan Mohammad Mossadegh irraa fuudhee gara Sooviyetii Raashiyaa lixuu danda'a sodaachuun humna tikaa Ameerikaa fi Biriteen CIAdhaa fi MI6 fonqolcha mootummaa Mossadegh irratti qindeessuun aangoo qabatee turte. Waggaa 2 booda bara 1953tti fonqolcha irratti gaggeessuun aangoo irraa kaasan. Jidduu bara 1953 hanga 1979tti Shah Mohammad Roozaan aangoo olaanaa itti kennuudhaan Ameerikaadhaa fi Biriteen Iraan harkatti galfatanii akka fedhanitti isaanitti oofaati turan. Boba'aan Biriteen dhaabdee turtes fonqolcha mootummaatiin booda kan Iraan irraa deeffachuun hafee ammoo kan Ameerikaadhaa fi Biriteen
walqixatti addaan bahuudhaan mootummaan Iraan bulchaa ture kan Ameerikaadhaan deeggaramuu fi gara Ameerikaatti naanneeffamuu ture waan tureef kanaaf Israa'el wajjin hariiroo gaarii akka qabaachaa turanis seenaan ni ifoomsa. Booda bara 1979tti uummanni ni fincile. Fincila bara 1979 tureen kanaanis sirni mootii Shia Mahammad Roozaan Ameerikaadhaan kan gorfamu Shia Mahammad Roozaan aangoo dhiisee biyyaa baqate. Gaafas uummanni Iraan waan hedduuf fincile san keessa sirni ture ergamtuun biyyoota lixaa malee kan faayidaa fi birmadummaa Iraan kabachiisuu miti. Safuun keenya kan seera amantaa Islaamaa irratti hundaa'e cabsee aadaa orma warra lixaa babal'ise. Cunqursaa hamaa fi dhiittaa mirga barnootaa nurratti raawwate kan ji'uu fi ijoo warraaqsa saniiti ture. Mormiin gara fincilatti ce'ee kun ammoo namoota kakaasaa waan tureef keessa ijoon Roolehaa Moosaaviyaa Keemaaniin nama ja'amuun hogganamaati ture. Hayyuu amantii fiiqii Shi'aatti ture. Bara 1960moota keessa adeemsa bulchiinsaa fi siyaasa Shia Mahammad Roozaa ifatti mormeeti ture. Booda dhiibbaa inni itti jabaannaan gara Iraaq baqate. San boodaas gara Faransaayitti tarkaanfate. Yeroo Iraaq turettis yeroo san Faransaay ture sagalee mormii waraabee gara Iraan dabarsuun warraaqsi akka itti fufu godhaati ture. Uummanni Iraanis ergaa isaa dhoksaan hordofaa eega turaniin booda haala kanaan Roolehaa Keemaaniin jaalalaa fi kabajaa guddaa ummata isaa yookaan ummata Iraan biratti horate. Shia Mahammad Roozaan biyyaa baqatee sirni isaa kufee torbee lama booda Roolehaa Keemaaniin Faransaay irraa gara Iraan deebi'e. Ummanni yaa'ee isa simate akka hoogganaa isaanittis ni ilaalan. Baruma san Iraan sirna shari'aa yookaan Islamic Republic ijaaruu dhiisuu irratti ummanni riferendamiidhaan dhiyaate. Ummanni parsantiin 98 ta'uu Republic Islamic akka taatu sagalee kennan. San boodaas heerri ture kaafame heerri haaraan barreeffamee raggaasifame. Saniinis Roolehaa Keemaaniin aangoo murteessummaa dhumaa yookaan supreme leader akka ta'u caasaan bulchiinsaa diriirsuun irratti hojii guddaan hojjetame. Iraan Riippaabilikii Islaamaa Ayatolaan hogganamtuutti ceete. Ayatolaa jechuun maqaa gulantaa olaanaa dhuma ibsu yoo ta'u hiikkaan isaa mallattoo Rabbii yookaan sign of Allah jechuudha. Bara 1979tti Ayatolaa Roolehaa Keemaanii nama aangoo murteessummaa dhuma biyya Iraanii fi harkaa qabu ta'e murtee kennuudhaa fi tarkaanfii garaagaraa fudhachuuttis itti fufe. Dubartoonni akka hijaaba uffatan, agarsiisni filmii warra lixaa akka dhaabbatu, aadaan lixaa kan shari'aa amantaa Islaamaatiin walitti bu'u akka dhabamu, sirni barnootaa wanti aadaa lixaa leellisu akka dhaabbatu, boba'aan biyyoota lixaatiin qoodamaa tures gama Iraanitti akka deebifamuuf murtee kanaa fi kanneen kana fakkaatan hedduu murteessuun gaggeessummaa Iraan itti fufe. Jijjiirama siyaasaa fi diinagdeen hedduun argamuun kan jalqabe yeroo kana kaaseeti. Yeroo kana irraa jalqabanii hariiroon dippiloomaasii Israa'el wajjin qaban akka adda kutan seenaan ni hima. Beekamtiin mootii duraan kan Israa'el akka biyyatti kennamee ilaalamaa ture irraa mulquudhaan Israa'el weerartuudha malee biyyaa miti jechuunis ifatti Israa'el mormuu isaa kan lafa kaa'e mootii Iraan Ayatolaa yeroo saniiti. Sirni bittaa zoonistii rimeeyin jedhamee kan yaamamu malee mootii yookaan ammoo biyya mootummaa Israa'el jedhanii yaamanii miti jechuudhaan imbaasii Israa'el kan Teheraan ture ni cufan. Israa'el wajjinis diina ta'uun mirkanaa'ee as baate. Palestiniif gamoo imbaasii Israa'el kan turte dabarsanii kennaniif hoogganaan adda bilisummaa Palestiin kan ture Yaasin Arafaat waamanii kaaloo imbaasii Israa'el kan ture san alaabaa Palestiin dhaabanii waliin keessatti suuraa kaa'uudhaan addunyatti agarsiisan. Hariiroon dippiloomaasii Ameerikaa wajjin qabaachaa turan ni hadheeffamte. Imbaasiin Iraan kan Waashingtan jirus akka cufamu labsiidhaa fi tarkaanfiin mooticha Iraan kan Ayatolaatti ture. Ameerikaanis sheeyxaana guddaa jechuudhaan miidiyaalee irratti hoggaa qoosu addunyaa warra lixaa afaan qabachiisee biyyoota baha jiddugalaa humneessutti ceete. Barattoonni fincilaa turan ji'oota muraasa booda shakkiin Ameerikaa CIA'n ammas deebitee fonqolcha Iraan irratti raawwachuuf deemtii kan jiruuf warraaqsi barattoota lafaa keessa
imbaasiiwwan Ameerikaa baay'inaan 52 ta'an guyyaa 444 to'annoo isaanii jala oolfatan. Ayatollah Ruhollah Khomeiniin warraaqsa barattoota kana ifatti deeggaruu isaa hime. Kanaanis kunis fincila injifannoo marsaa lammataati jedhee dinqisiifachuu isaa Ameerikaa fi biyyoonni lixaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii qoqqobbii adda addaa Iraan irra kaa'uun guyyaa kanaa jalqabee akka ta'e seenaan Iraan ifatti ni ifoomsa. Uummanni biyyoota naannoo baha jiddu gala Iraaq, Lebaanoon, Siiriyaa, Beeriinii fi kanneen kana fakkaatan kan fincila Iraan waan deeggaraniif Riippaabilikii Islaamaa ijaaruu isaatiin waamichi garaagaraa Ayatollaadha irraan godhameef. Kun mootummaa naannoo sanii naasuu keessa seensise. Ergamaan siyaasaa warra lixaa fudhachuun mootii Iraaq Saadaam Hussein Iraaq waggaa tokkoon booda bara 1980 Iraan irratti lola jalqaban. Ameerikaanis dubbee warra Iraaq dhaabbachuudhaan Saadaam Hussein gara Iraanitti bobbaafte. Biyyoonni lixaa hedduun duuba Saadaam Hussein deeggaruudhaan akka Iraan haleelamtu deeggarsa guddaa godhaati turan. Saadaam Hussein lola irratti keemikaala summaa fayyadamuu dhorkame. Fayyadamus Iraan injifachuu hin dandeenye. Waggaa 9 booda jechuun bara 1989 Iraanis osoo hin weeraramin Saadaamis osoo hin mohin waraanichinis ni dhaabbate. Gaafas Ayatollaan amma jiru kun pirezidaantii ta'uun isaa yeroo sanii. Ayatollah Ruhollah Khomeiniin bara 1979 hanga 1989tti bulchanii boqotan. Ayatollaan amma Ayatollah Ali Khomeini isa bakka bu'uun bara 1989tti filannoo Iraaniin mo'atee dabree mootii Iraan ta'e. Iraan sagantaa niikuleeraa gabbisuu deeggarsa Ameerikaatiin bara mootii Shah Roza bara 1957tti jalqabde. Fincilli bara 1979tti booda waraana Iraaqii waan adda dhaabbateef xiyyeeffannoo hojii biraatiin waan qabamaniif niikuleeraa gabbisuu irratti ni dhaabbatan. Ayatollaan guddichi duraa sagantaa niikuleeraa gabbisuu irratti hin xiyyeeffanne. Ayatollaan ammaa immoo Iraan meeshaa waraana niikuleeraa hidhachuu qabdi jeetti amana. Kanaaf sagantaa niikuleeraa gabbisuu dura dhaabbatee deebisee jalqabsiise. Dho'isaan iddoowwan gabbisa niikuleeraa itti gabbisan kan biroo ijaare. Booda warri lixaa irra gahee keessattuu Ameerikaadhaa fi Israa'el duunee dhabamna malee Iraan niikuleeraa hidhachuu hin qabduu ja'anis waggootaaf falmaa turanis Iraan gabbisa niikuleeraa itti fufan. Ka'umsi lola har'aa kunis kan yeroo san jalqabame. Garuu dhimmi boba'aa fi diinagdee yeroo hunda jiddugala bahaa fi Ameerikaatiin wal dhabdee ta'uu fi Ameerikaan biyyoota boba'aa qaban wajjin gootuun hidhata akka qabus nama hin gaafachiisu. Waggoota hedduuf lolli callisaa yookaan saayilantii war biyyoota baha jiddu galaa fi Ameerikaa dabalatee warra lixaa wajjin ture ifatti wal waraansa kan jalqabee waggoota 3 dabran kana ture. Kunis sababa Ameerikaan olaantummaa waraanaa fi diinagdee addunyaa keessatti qabdu eegsifachuuf wajjin wal qabataa ja'an xiinxaltoonni siyaasaa fi seenaa. Gariin hayyoota hawaasummaa fi amantii akka ja'anitti gaarrinfannaan amantiitiin addunyaan gargar dhoowuun akka ragatti kaayuun wal dhiibbaan addunyaa keessatti dhageettii guddaa qabu kun kan Ameerikaa, Israa'el, Iraanii fi kun dhiibbaa amantii kiristaanaa fi Islaamaa kan baroota fagoo jalqabame akka sababatti kaasan. Biyyoota baha jiddu galaa keessatti seenaa fagoo fi humna waraanaa cimaa qabaachuun kan beekamtu Iraan gololleen shiraa siyaasaa baroota hedduuf itti konkolaattus kolonii qorqalbii warra lixaa jalatti hin jilbiiffanne. Haaluma kanaan gabbisa niikuleeraa dho'isaan hojjechuun dhukaaftee addunyatti agarsiifte. Waggaa 3 dura xayyaarri diroonii Ameerikaa jeneraala Iraan beekamaa Sayyid Suleyman ganama sa'a 3tti rukutuun uummata Iraan hedduu waan mufachiiseef hijaasaniinis garatti qabatan. Ajjechaan kun hawaasa Iraan hedduu waan mufachiiseef yeroo san Iraan haaloo bahuudhaaf buufata waraanaa Ameerikaa Iraaq keessaa haleeluun mooraa waraanaa Ameerikaa kan Iraaq keessa jiru buqqaafte. Yeroo sanitti addunyaan Ameerikaadhaa fi Iraan jidduutti lola guddaan waan ka'eef haala miira sodaachisaa keessa ifatti immoo waraanichi sun itti hin fufne.